raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mul'atan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu jechaa oduu har'aa isin dhageessisa. Oduu waliinis an Iftuu Galataati. Gindabarat magaalaa Kaachisitti barsiisonni abbaa warraa fi haadha warraa ta'an lama waraana mootummaatiin ajjeefaman. Haati warraa ulfa akka turtes himameera. Ajjechaa jumlaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti taasifame hordofuun maatiin namoonni jalaa ajjeefamanii hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Aanaa Ambootti waraanni mootummaa Bilxiginnaa namoota nagaa morma qaluun ajjeesaa jira jedhame. Kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra hanga xumuraatti na waliin tura. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis keessatti barsiisonni lama barsiisaa Geechoo Kiisii fi barsiistuu Gannat Birrii kanneen abbaa warraa fi haadha warraa ta'an badii tokko malee mana isaaniitii baafamanii waraana mootummaatiin rashanamuun ibsame. Maddi keenya magaalaa Kaachis irraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan kan eenyummaa isaanii ibsuu hin feene akka jedhanitti barsiisonni kunneen ijoollee isaanii waliin mana isaanii magaalaa Kaachis ganda duwwaa tokko keessa osoo jiranii caamsaa 5 bara 2022 waraanni mootummaa mana gadi baasee balbala mana isaanii fuulduratti rashanee deemuu himan. Barsiisaa Geechoo Kiisii mana barumsaa oolmaa addaa Kaachisii sadarkaa tokkoffaa keessa akka barsiisan kan himan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun haati warraa isaanii barsiistuu Gannat Birris mana barumsaa Gabaa Kamisaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barsiisummaan hojjechaa akka turte dubbatu. Isaan lamaanuu ogummaa isaaniitiin barsiisota jajjaboo barattootaa fi hawaasa biratti jaalatamummaa guddaa qaban ta'uu himanii yeroo garaagaraatti doorsifamaa turuu himu. Barsiisaa Geechoo fi barsiistuu Gannat abbaa fi haadha daa'ima akka ta'an himanii daa'ima sadaffaa argachuuf yeroo jiranitti ulfa ji'a 7 waliin waraanni sirna kanaa miira namummaa hin qabne isaan galaafachuu dubbatu. Daa'imman isaanis siree kunuunfamanii guddachuu osoo qabanuu gara jabina sirna bilxiginnaatiin addiyyootti hafanii carraa abbaa fi haadha malee jiraachuuf saaxilamaniiru jedhu. Kaadireen mootummaa hojii siyaasaa mana barnootaa seensisuun barsiisota kunneen hojii ogummaa isaaniitiin ala hojii siyaasaa akka hojjetaniif dirqamsiisaa turuu himanii hojiin keenyaa fi siyaasti waliin hin deemu jechuun dura dhaabbachaa akka turan maddi keenya ragaa bahu. Sababa kanaanis ergama abaa'oo shanee tarkaanfachiisu jedhamanii hordofamaa akka turan himu. Dhumarrattis uummanni Oromoo daa'imman carraa kunuunfamanii guddachuu osoo qabanii abbaa fi haadha isaanii bineensi baraa irraa nyaate cinaa dhaabbachuun gargaaranii akka guddisan dhaamaniiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhan 20 ol ta'an caamsaa 3 bara 2022 jumlaan rashananii hallayyaatti kan gatan yoo ta'u ajjechaa jumlaa kana hordofuun maatii fi firoottan reenfa fudhachuuf gaafachaa turan walitti qabuun guuranii mana hidhaatti darbachaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar magaalaa Qarree Goohaatti argaman addeessan. Maddeen keenya kunniin akka jedhanitti aanaa warra Jaarsoo ganda Awwaaree Goljee fi Jamjammeellaa keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa qomoodhaan Amaara tahan eeruu nama obbo Jarman Shiixilaa jedhamuun maatii fi firoottan namoota jumlaan rashanamanii manneen isaaniirraa naanna'uun walitti qabanii waajjira poolisii aanaa warra Jaarsoo keessatti eega hidhanii booda dararaa guddaa irraan gahaa akka jiranii fi maatiiwwan kunneenis baasanii akka rashanneef sodaa guddaa qabaachuu ibsaniiru.
humnoonni sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoof aanaa warra jaarsoo keessatti bobbaafamanii jiran milishaan poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa achitti ergamuu isaanii maddeetti raayyaan ittisa biyyaa qomoodhaan Amaara ta'an filatamanii achitti ergamuu isaaniitiin haalli nageenya aanichaa keessa jiru haala yaaddessaa ta'uu kan himan maddeen keenya kun haleellaawwan raawwatamaa jiru namoota nagaa irratti malee waraana bilisummaa Oromoo irratti miti erga jedhanii booda duguggaa sanyii fi haleellaa xiinsammuu mootummaan bilxiginnaa gaggeessaa jiru akka ta'es dubbataniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa jumlaa kana namoota nagaa 20 ol irratti kibxata darbe raawwatan hanga kamisa darbeetti reenfi namoota ajjeefamanii akka hin kaafamneef dhorkamaa turuu isaanii BBC'n afaan Oromoo maatii namoota rashanamanii dubbisuun mirkaneeffatee kan gabaase yoo ta'u reenfi isaanii qarqara magaalaa Qarree Goohaa Hallayyaa Alaantee keessatti bineensaa fi allaattiin nyaatamaa jiraachuullee maatiin namoota ajjeefamanii kunneen mirkaneessanii jiru. Ajjechaa jumlaa aanaa warra jaarsoo keessatti miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin namoota nagaa irratti raawwate kana kan gabaase Addis Standard reenfi namoota ajjeefamanii hanga kaleessaatti bakkasitti akka argamu mirkaneeffachuusaa eereera. Liban jaarsotu qindeesse. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti waraanni mootummaan bilxiginnaa uummata irratti bobbaasee lubbuu hawaasa nagaa gaaga'aa jiraachuun ibsame. Jiraataan aanaa Amboo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti caamsaa 5 bara 2022 irraa jalqabee hanga gabaasti kun qindaa'utti gandoota wiirtuu Waddeessaa keessatti lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti taasifamaa jira. Waraanni mootummaa bilxiginnaa haleellaa isarraa gahee hordofee hanga Haruu Xirootti namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya isaanii saamuun qeerraa buqqisuu maddi kun dubbataniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Haruu Xiroo kan jedhamu keessatti rakkoo gurguddaa kan badaa kan ta'e ganda Haruu Xiroo keessatti kan raawwate uummanni gandi Haruu Xiroo hundisaa weeraramee ammallee qe'eesaatii buqqa'ee bosona keessatti akka bineensaa bibirrachaa jira. Manguddoo ganna 70 olii kan ta'an obbo Nagaasaa Tolasaa rasaasaan erga rukutanii booda albeedhaan morma isaanii qaluun akka ajjeesan kan himame yoo ta'u dabalataanis shamarree Margee Shibbee nama ganna 13 fi daa'ima biraa mucaa qajeelaa jabeessaa jedhamu rasaasaan rukutuun akka madeessan himan. Kana malees qabeenya uummataa keessaa loon, hoolotaa fi re'oota humnaan qalatanii nyaachaa akka jiran himanii uummanni rakkoo hammaataa keessa kufee jiraachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Uummata Haruu Xiroo keessaa obbo Nagaasaa Tolasaa kan jedhamu guyyaa har'aa ganama sa'aatii 12 walakkaa irratti rasaasaan rukutanii cabsanii erganni lafa dha'ee booddee immoo billaa fudhatanii billaadhaan kokkeessa muranii ajjeesanii mucaa Margee Shibbee kan jedhamtu mucaa dubaraa umurii waggaa 13 rasaasaan rukutanii achi booda mucaa qajeelaa jabeessaa kan jedhamu rasaasaan rukutanii kanaaf uummanni gandi Haruu Xiroo hundiyyuu rakkoo hamaa jira waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee qabeenyaa isaa gallakkisee horii isaa gallakkisee waan immoo darbee beenyaa uummanni Haruu Xiroo qabu akka re'ee kan akka horii saamanii goodaatti fuudhanii galanii qalanii kunoo baqannee bosona jirra waa tokko socho'uu hin dandeenyu akkuma bineensaa bosona keessatti galleetu rakkoo keessa jirra. Qonnaan bulaa obbo Fiixumaa Urgeessaa jedhaman osoo qonnarra jiranuu shanee qabannee jedhanii qabanii deemuun garmalee dararuu himanii sababa waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'uuf qofa abaa'oo shanee gargaartu jechuun miidhaan hamaan uummatarra ga'aa jiraachuu dubbatu. Nama Fiixumaa Urgeessaa jedhamu tokko otoo inni sangaa camadatee qotaa jiru fiiganii itti naanna'anii qabatanii waraana qabanne shanee qabanne jedhanii irratti sirbanii turumbaa afuufanii haree kan uffata ciccitaadhaan dhaabatee qotaa jirullee akka kanatti weeraranii fuudhanii deeman. Uummanni kun shanee qallabaa jirtu jedhu waraana kana deeggaraa jirtu jedhu sababuma kanaatiin uummanni keenya kan weeraramaa jiru jechuudha. Yeroo odeeffannoo kana raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaa jiranitti qabeenya uummataa waraana mootummaan bilxiginnaa bobbaase kanaan saamamaa fi dubartoonni gudeedamaa jiraachuu eeranii uummanni qe'ee gadhiisee baqatees harka isaa duwwaa mana isaatii waan baheef bosona keessatti rakkoo hamaadhaaf saaxilamee akka jiru ibsu. Saammaa kana balbala namaa cabsanii saamaa jiru. Sammaallee itti seenanii jiru. Mana namaa saamaa jiru. Ammoo sobanii gowwoomsanii too koottaa sinin tuqnu jedhanii uummata faa deebisaa jiru. Dubartoota faa gudeeddiirra jiru. Kun saammaa kanallee amma ijoollonni baay'een bo'aa jiru. Maanguddoonni baay'een bo'aa jiru. Mana namoota hedduu cabsanii waan jiru waan mana keessa jiru. Hanga qarshiitti illee saamicharra kan jiru namni wareereet otoo qabeenyaa isaa walitti hin qabatin lagatti seenee kanummoo isaan immoo mana seenanii waraanni kun mana seenee uummata manatti dachaasee qabeenyaan keessan eessa jira jedhee humnaan qarshii
qarshii jirullee wanta barbaachisu hundumaarraa fuudhanii waan itti fayyadamanii balleessii kana raawwatanii ba'aa jiru. Isa ammaa kanallee jechuudha. Isa amma daqiiqaa kana keessatti illee rakkoo gurguddaa geggeeffamaa jira jechuudha. Hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa miidhaa kana qaqqabsiisaa jiran irra jireessi isaanii afaan kan hin beeknee fi kanneen haarawaa bakkicha qubatan ta'uu himanii kanneen naannoo sana beekanillee muraasni keessa jiraachuu himu. Addatti immoo erga guyyaa tokko asiitii bifa addaatiin uummata irratti duula hammaataa gaggeessaa akka jiran ibsu. Waraanni kun waraana haaraa nutti ta'eera. Jijjiirameetu dhufe kallattii waraana kanaaf galuu hin dandeenye waan hin beeku namatti fiiguudhuma waraannumti duraanis immoo keessa makameetu kan jiru jechuudha. Wal makeetu yaa'aa jira. Uummata keenya waraanuma kaleessa daandii kana keessa deemee dhufe waraanuma kaleessa as keessa dhufe lolaa kana geggeessaa ture wajjin wal makataniituma parsantii dhibba keessaa 75 haaraa ofidan 25 immoo warrum kaleessaati wal keessa jiru waan ta'eef guyyaa kaleessaati jalqabee ammarraatti boqonnaan hin jiru. Uummanni keenya weeraramaa jira, rakkachaa jira. Sa'aatii tokko keessatti boqonnaan arganne daa'imni dubartiin ulfaa daa'imman umuriin waggaa tokko ji'a tokko haatanii rakkina addaa keessa jiru jechuudha. Kana malees aanaa Amboo ganda Gosomaa Saaxoo jedhamu keessatti caamsaa 5 bara 2022 dargaggoo Kaasaawun Dirribsaa fi manguddoo Obbo Gisheetan Kaaraas jedhaman waraana mootummaan gamas bobbaaseen ajjeefamuu maddeen keenya biroorraa odeeffanneerra. Akkasumas shamarreen ganna 13 Margee Shibbee kan ganda Haaruu Xirootti rukutamte Jimaata waaree booda lubbuun ishii darbuun beekameera. Wabii Waaqotu qindeesse. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin osoo hin taane uummataan lolaa jira jedhame. Hidhattoonni mootummaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuuf gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bobbaafaman ajjeechaa, saamichaa fi qabeenya uummataa ibiddaan barbadeessaa kan jiran yoo ta'u, hidhattoonni mootummaa kunneen lolaa kan jiran waraana bilisummaa Oromoon otoo hin taane uummata nagaa jiruu fi jireenya isaa si'eeffachuuf olii fi gadi jedhu akka ta'e miidhaa hidhattoonni mootummaa isaanirraan geessisaa jiran kan eeran jiraattonni aanaa Jimmaa Gannat raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoof jedhamee gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatitti bobbaafame gita isaa hidhatee bosona jiru osoo hin taane uummata nagaatiin lolaa jira kan jedhan jiraataan aanaa Jimmaa Gannatii tokko mootummaan Bilxiginnaa haleellaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiru kana dhaabee of ilaaluu qaba jedhan. Ilma keelala kee ajjeesee baasa isa kana hunda Oromoo inni fedhisaa miti kanaaf uummatni Oromoo ajjeesaa jira malee waraana bilisummaa wajjin walitti dhufanii wal dhukaatanii miti. Uummatni Oromoo lola nagaa qabu kee nagaa irratti dhukaata malee. Mootummaan kun sargee mootummaan akkasumas ta'u mootummaan sarara biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kun uummata Oromoo dararuu irraa otoo of qusatu otoo of deebisee naannoo Oromiyaa seenanii uummata Oromoo dararaa qaban uummata Oromoo saamaa jiran kana uummanni Oromoo tokko taanaan ofirraa deebisee akka danda'u beekamaadha. Garuu humna keenya gargar ni gootuuti inni guddinsaa jiru kanaatiin haa deebiin gochaa jira. Hidhattoonni mootummaa sangaa qonnaan bultoonni wayita lafa isaanii qotatan qonnarraa hiikkachuun qalatanii nyaachaa jiran kan jedhan jiraataan kun dargaggoota nagaa daandiirraa qabanii ajjeesanii gatu reebicha ciccimaa fi manneen jiraattotaa ibiddaan barbadeessaa jiru malee sakatta'insa waraanaa gaggeessan gonkumaa hin agarre jedhaniiru. Sangaa isaarraa ari'anii suuraa hiikanii duwwaa qonnaa sangaa isaa qabatanii qabatu hawaasa fuulduratti kitti hawaasaatti kun waan soda yookiin immoo oduu sodaa odeeffamu ta'uu taane kan gabaan gurraachi argu hawaasni gandoota adda addaa walitti bahee gabaa gurguratu kana kan argu gabaasii ari'anii horii namaa qalachaa kan turan nama immoo nama nagaa hin hidhanne seeroo bakkeerraa argan ajjeesuu nama xaafii baasanii nama to'annaa seeraa jala gale to'annaa seeraa jala keessaa baasanii dukkana kana godhatanii baasanii karaatti gachuu kanaaf kan fakkaatan hedduutu jira. Immoo biyyoota keenyaaf akka keenya keessatti ta'u taateewwan hedduudha. Manneen biyyootaallee barataan akka hin baranneef baratee keessu yookiin immoo hin jeequ aanaa Jimmaa Gannatii keessa qotee bulaa seera dakkanee yookiin immoo nagara jedhamu kanarra kan qabeetu mana taasisaa jiru mana irratti gubaa horii isaa oofsachaa dhalataa jalaatii hojjeesaa rakkoolee jiru taateewwan hedduutu ta'aa jira. Miidhaa waraanni mootummaa isaanirraan gahaa jiru raadiyoonii Dirree Shaggaritti kan himan jiraataan aanaa Jimmaa Gannat kan biraa ammoo hidhattoonni mootummaa meeshaalee tajaajila qonnaaf oolan manneen qonnaan bultootarraa naanna'uun saamuun qonnaan bulaan lafa isaallee akka hin qotanne dhorkaa jiraachuu dubbatan. Uummata naannoo keenyaa
bifa shanee baafne jechuutiin qotee bulaan manni isaa otoo nafiin jireenyi isaa otoo nafiin meeshaan mana keessaa meeshaan qonnaaf ta'u qotee bulaan itti fayyadamuu danda'u kan akka maarashaa kan akka qonyee kan akka gajamoo kan akka eegoo meeshaa mana keessaa immoo kan namni hawaasni fayyadamaa tureefi fayyadamaa jiru balleessuutiin waraana mootummaa makalaakaa kan jedhamuu fi komaandii humna ittisa raayyaa milishaa kaabinee waliin ta'uu biyya keenyatti irratti balaa guddaa uumaa jiru. Namoonni baay'een kaan bosonatti baqatee kaan maniidhaatti guuramaa jira. Bifa bineensaatiin eebootii kan waraanamee du'e bal'aasaatu jira. Kan cabee otoo baqatu miillee cabee. Barattoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamne mana barumsaa adda addaa keessa hidhattoota mootummaatiin qabamanii achi buuteen isaanii dhabamuu kan eeran namni kun namoonni ajjechaa raawwatamaa jiru jalaa baqatanii bosonatti galanillee waan nyaatan dhabanii rakkoo guddaa keessa jiraachuu hubachiisan. Barattoota baay'ee mana barumsaatii oofamanii kan du'anillee kan eebootiin milishaan waraanee ajjeese ispaaltii irratti kan gatee jira. Kan qabeenya isaa manni kan gubate qabeenyi kan saamame mannaa fi namni lakkaa'uu kan hin dandeenye keessa jira. Ammallee namni hanga yoona hanga kan gaafa dhufanitti kan bosona jiruu fi kan hin galle kan nyaatu kan dhabee kan dhuguu kan dhabee rakkoo gidiraa guddaa keessa kan jiru uummata bal'aatu rakkataa jira. Bosonatti namni karaa gadi wallaalee jechaadha. Qabeenyi isaanii kinsaamamaa manguddoo fi kaalachoon ijoolleen rakkattee amma kan nyaatamu abbaan warri humna qabu baqatanii bosona kan jiran ijoollee fi manguddoon immoo kan nyaata dhabanii rakkoo gurguddaa keessa jirra. Kanaaf immoo addunyaatti illee nu beeksisa. Uummanni iyyuu jira dargaggoon inni kaan dhiyaatti guurame inni kaan inni du'e inni kaan immoo caccabee bosonatti galee kan nyaatotee rakkataa jirra. Aanaa Jimmaa Gannat keessatti hidhattoonni mootummaa garmalee jiraattota dararaa jiraachuu kan himan jiraataan kun namoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata akka qabanitti shakkaman gaaffii tokko malee ajjeesaa akka jiranii fi hojjettoonni mootummaa ammoo hojiirraa ari'amaa rakkoo guddaaf saaxilamanii jiraachuu himan. Dararamaa ugguramaa jira bosona keessa akka bineensaatti ariittee bineensaatti baafamee inni kaaniin hojjetamaa inni kaan qabeenyi isaa insaanamaa qaama waraana mootummaa hidhatee jiruutiin fakkeenyaaf hojjettoota mootummaa hundaarra ari'uun mana irratti gubuun fakkeenya barsiisaa sabaa dinqaa kan jedhamu mana barumsaa gabaarootirra mana isaa gubuun hundaa irraa ari'anii rakkoolee hedduu irra geessanii ammallee bakka inni jiru hin beeknu inni biroon immoo akkasuma qotee bulaa sangaa camadatee qodaa jirullee sangaa isaarraa ari'anii irraa hiikanii duwwaa qonnaa sangaa isaa qabatanii qabatu hawaasa fuulduratti kitti hawaasaatti kun waan oduu silaa odeeffamu ta'uu taane kan gabaan gurraatti argu. Mootummaan bilxiginnaa qawweedhaan uummata nagaa doorsisee weerarsuun akkasumas ajjeesuun tasgabbii fi nageenyi bu'uu hin jiru kan jedhan namni kun nama nagaa ajjeesurraa of qusachuu qaba eega jedhanii booda mootummaan uummata ofii bulchuu qalee foonsaa nyaachuu akka hin qabne hubachiisuun gochaa bineensummaarraa gara namoomaatti akka deebi'u gaafataniiru. Uummata wareessuu hin qabu, hariiruu hin qabu, ajjeesuu hin qabu, isa kanaatiin nagaa buusuu hin danda'u. Uummata hariyaa, uummata nagaa qabu, qaama hidhatee jedhee waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee barbaacha uummata nagaa ajjeesaa jira malee, uummata nagaa dararaa jira malee, mana namaatti balaa fidaa jira malee, nagaa buusaa jira waan ta'eef of ilaalee hawaasaaf nagaa buusuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee jiru yoo jiraatu barbaadee lolaa hin jiru hawaasni dararaa ajjeesaa hawaasa hin jira malee kan jedhu of ilaaluu qaba. Uummanni baqachaa jira, uummanni barachuu dhiisee bosonatti galaa jira, akka bineensaatti mana gadhiisee baqachaa jira, jireenya hin qabu insaanama. Suuqii isaarraa maal isaarraa rakkoo dilagaa waan ta'eef mootummaan of arguu qaba, of ilaaluu qaba. Uummata bulchaa jiru kana maal fakkaata uummanni uummata jiru kan jedhu. Liban Jaarsutu gabaase. Aanaa ammayyaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa haleele. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa ammayyaatti lola guyyoota 3 oliif itti fufiinsaan gidduu kana gaggeeffamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuun ibsame. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo godinicha keessa socho'u tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti lolicha guyyoota 3 dura caamsaa 4 bara 2022 galgalaan akka eegale eega eeree booda keessumaa Aanaa ammayyaa ganda Harroojjii jedhamtu guyyoota darban kana lolli gurguddaan irra deddeebiidhaan gaggeeffamuu hime. Gama waraana mootummaatiin loltoonni hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu dubbateera. Itti dabaluunis hanga gabaasti kun qindaa'utti achuma keessa gandoota hedduu keessatti lolli jajjabaan gaggeeffamaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota tarsiimoo dursee qabachuun humnoota mootummaa garmalee adabuusaa dubbateera. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa bilxiginnaa gidduutti walitti fufiinsaan deemaa jiru kun magaalaa guddoo Aanaa ammayyaa kan taate magaalaa Gindoo qarqarattillee gaggeeffamuun waraana mootummaarraa
kasaaraan namaa fi qabeenyaa qaqqabuu ibseera. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa booji'uun injifannoo boonsaa galmeessuu dubbata. Lola yeroo ammaa mootummaan Bilxiginnaa duula farra riphee lolaa jechuun guutummaa Oromiyaa keessatti banee jiruun lolli guddaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, mootummaan Bilxiginnaa lafaa fi qilleensarraan wayita lola banee jirutti uummata nagaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesee kanneen kumootaan lakkaa'aman qeerraa buqqisee rakkoo hammaataaf saaxiluunsaa odeeffannoowwan garaagaraa raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqaban mirkaneessaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Midaaqanyii, Amboo, Ilfataa fi Gindabarat lamaan keessatti akkasumas godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Hidhaabuu Abootee keessatti lolichi itti fufee jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar godinaalee kanneen irraa dhugoomsaniiru jechuun kan gabaaste Hawwii Qajeelaati. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa, halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.